Akkam jirtu daawwattoota kan miidiyaa koo sagantaa walaallee nagaa keessanii akkam ture torban kun akkamitti darbee kan keenya baay'ee gaarii ture har'a immoo waan baay'ee nama asii jalqabee mudii jalqabu keessa hin jiru. Akkas jedhanii jalqabanii dhiisuun hin jiru. Akkam jirtu daawwattoota keenya kan miidiyaa walaallee kan miidiyaa koo sagantaa walaallee. Maqaan sagantaa keenya ol kaawwateera. Maaf akka ta'e hin beeku. Lamaan keenya ugiin gaa jirra. Kanas ta'usan sagantaan keenya jalqabeera jechuudha. Har'a waan. Jalqabna dhiisoo. Nagaa gaafanneerraan nu hubatu hin jalqabna. Har'a mata duree bareedaa qabannee dhufneerra. Ati jalqabni. Ladies first. Sagantaa keenya irraa kan jalqabnu waa'ee Odaa Awwaardii haasa'uudhaani. Odaa Awwaardii jechuun sagantaa weellistoota, artistoota akkasumas namoota aartii Oromoo irratti bu'aa gaarii bubbuusan sagantaa waggaa waggaadhaan badhaasuudha. Baranas bara fuulaan iddama kana. Bara 2013 kan akka lakkoofsa Habashaatti kan nu godhamu. Isarratti kaamee waa xinnoo jennaa dura akkam waan xinnoo qabu wanti kun nama wanta baay'ee hojjenne malee wanti xiqqoo egaa Odaan Awwaardii kaadhimamtoota weellistoota karaa weelluudhaanii karaa weellistoota karaan amma barana kan bahe akka jiranitti egaa Odaan Awwaardii irratti kan dhiyaachaa jiran weellistootadha. Bareen gaddaa kitaabni badhaafameera. Barana gaamee haalota garaagaraatiin kitaabota maxxanfamneetu kitaabonni maxxanfamnee jiru ture. Yaada jedhu maxxanfamnee ta'uu dhiisus maaliif akka filanne karaa keenyaan beeknu wanta isaanii filannee fi garuu qabiyyee kaataagorii jiran taasifnee gaariidha. Dura kaadhimamtoota sirbaa ammayyaatu jira. Ammayyaa jechuun mooderni kan jedhamu natti fakkaata jechuudha. Ammayyaa jettee mooderni okey haa ta'u rakkoon qabatte sirboota ammayyaatu jira. Weellistoota dubartootaa jechuun akka garee tokkotti kaataagorii tokkotti jechuudha hin jira. Isa booddee muuziqaa bareedaa best video music clipii haaraa bareedaa or video bareedaa kan jedhu kaataagoriin tokkos hin jira. Albamiin akka albamii filatamaa kan barbaadu diddamaa 2012 akka lakkoofsa Habashaatti waan fayyadamaniif 2019 akka kan faranjiitti miti kan fudhatan waan ta'eef xiqqoo isaa dogoggora uumama 2019 keenya walitti lamaanuu bara tokko keessa waan jiruuf jechaadha. Itti aansee sirba cimdii nama lama ta'anii kan sirban innis akka garee tokkotti dhiyeera. Isa booda immoo kaadhimamtoota weellistoota haaraa. Bareen haaraa ba'an jechuudha. Weellistoota haaraa weellisuu jalqaban. Innis akka kaataagorii tokkotti jira. Inni kan biraa immoo sirba qeenxee singilii isa jedhamu sana. Singilii laqqaqaa. Isa tokko kanuma kana jiraatti fakkaata. Sirba qeenxee albamii weellistoota haaraa weellistoota ciccimoo dubartootaas hin jiran itti fakkaate dubartoota keessa meeshiin gooneerra. Garuu kanas tosana baay'inaan weellisummaa kanaan yookaan karaa sirbaadhaan jechuudha. Hundi isaa kan inni jiru karaa kitaabaadhaan hin jiru karaa fiilmiidhaan hin jiru jechuudha. Karaa kitaabaadhaan kitaabonni maxxanfamaniiru. Sababa koronaatiin sagantaan eebba isaanii kan hin godhamne kitaabni yooma jiraatan malee kitaabonni maxxanfamaniiru maaf akka isaan kaataagorii kana keessatti hin daballe hin beeknu akkasumas illee fiilmiin tokko bahee irratti fakkaata. Fiilmi tokko qofaa amma dorgomsiisuun meebii sirrii tolchisuu danda'a garuu kanas ta'u sana gamoo weellee kana mataa isaallee namoota nuuni sirboota baay'ee babbareedoo kan hojjetanii garuu kan hin filatamne jiru kaataagorii isaanii maaliin ulaagaa maalii kennanii akka akkas godhanii osoo uummataaf beeksisanii gaarii ture. Sababni isaa qeeqa baay'ee turratti ka'uu danda'a beektaa sirbi kun maaf hin filatamne amma fakkeenyaaf sirbi Muktaar Usmaan. Anis baranan seeni malee narri fadde jenna. Sillasii argee qaama sitti agarsiisu sirbi Muktaar Usmaan hin filatamne amansiisaa ifaadha ture kan daayireekti godhe siinimaatogiraafiin isaa baay'ee jaalladheera sirba baay'ee namatti tola. Nuti garuu wannoo miti
Professionaalii miti namoota professionaalii filamu maaf hafe sirbi kuni kan jechisiise tokkoffaa isaana. Tokkoffaan kan isaa barana iyyuu seenina irraa fadha kan barana baay'ee malee baay'ee ji'a furdura kan inni gadhiifame kanaafuu baranadha jechuudha. Jechuun barana sun laale bara 2012 barana 2013 barana lakkaa'u sirkaa badee isa sin barsiisaa amma. Haa ta'u inni kuni hin jiru ture akkasumas illee liyyuu gizoo kan adiyyoo jedhamu minnoo shawaa entertainmentii irratti kan gadhiifame innillee mataa isaallee sirba baay'ee bareedaa ture sinematogiraafii isaa daayirektiingii isaa ilaalaa ture sila baay'ee miidhagaa sirboonni kun ilaama rakkoon isaa dura yookaan hawaasa hirmaachisuudha sigalimti sirboota filannoo sana irratti maaliif wanni akkana yeroo gootu yeroo baay'ee yookaan anummanni fedhu amma akka nama ogeessa muuziqaa tokkotti sirboonni tokko sitti toluu dhiisuu danda'u. Wanni isaan ilaalan adda waan ta'eef kan ummataarra uummanni immoo wanni ta'e kan itti tole jaalachuu danda'a. Kan jechuun maal lafa ta'an asirratti kan wanti boodatti deebina iyyuu malee amma fakkeenyaaf filadhuu gaafa naan jettu filannoo naa qopheessite jedhamte tu akka amma kuni uummata jaallataa uummatatu dhaggeeffata uummatatu ittiin bohaara sababa ta'eef sirboota bara kana gadhiifaman jedhanii jalqaba. Osoo beeksisanii isaan keessaa osoo filame isa dhumaaf immoo akkasumas akkuma jettee kanaa jechaadha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf aanaan immoo wanti adda biraan ta'e dhiboo amma liistii as keessatti baasne keessattis daawwattoonni keenyas footoon baay'een jiraachuu danda'a. Marsaalee hawaasaa irratti gadhiifamaa jiru namoonni kaadhimaman sunneen jechuudha. Isaan keessa muuziqeessaan hin jiru muuziqaan sun filatamee kiliipiin hojjetamee fi kan dhiyaate akka jirutti. Isarratti wanni kaasuu barbaadamu yeroo baay'ee maalinni aartii muuziqaa tokko muuziqaa hunda kan godhu namoota baay'eetti hirmaata. Isaanis akka acknowledge gochuun isaanis badhaasuun isaanis miirri isaanii maaliif itti dhamaan itti hojjetan qofaa miti artistoonni kun kan hojjetanii duratti tureera natti fakkaata best directingiin tureera natti fakkaata akka kaataagoriitti. Kanaaf kaataagoriin komiinaan hin qabu kanarratti kaataagorii dhaabbataa ta'e. Kaataagorii dhaabbataa ta'e achi keessatti abbumti dhufee wiin akka godhuuf jechuun amma kaatagoriin yeroo jijjiiramuu qabu bakka kan kitaaba warreen gaddaa ture yeroo ta'e yookaan itti fufsiisu yookaan dhaabsisu garuu more or less kaatagorii sana dhaabanii kaatagorii dhaabbataadhaan kaatagorii sana jalatti hirmaattota mataa isaanii qabaatanii irratti hirmaachisu jechuudha. Akkasumas illee dabalee amma songiraayitariin hin jiru eenyutu barreessaan badhaafamuu qaba. Daayirekteerriin jiru. Daayirekteerri badhaafamuu qaba. Kompoozeriin hin barreeffamu namni muuziqaa. Shubbistoonni kun badhaafamuu qabu. Maaliif lagumaan reekkisaa oolu isaantu barreessa kiliippii isaantu barreessa sinematogiraafiin isaanii badhaafamu jechuun namoota acknowledge gochuu qabna. Maaliif bareedina muuziqaa kiliippii irrattis ta'ee kan sirbaa irratti namoonni ga'ee guddaa taphatan ogoyyee. Awwaardii gurguddaan jiru wantoonni kun egaa awwaardii gurguddaarra amma kan giraamii ilaalan ture duratti kaataagorii giraamii awwaardiin hin jira. Kanaaf muuziqaa sinnaa filachiisan amma fakkeenyaaf kaataagorii isaa sirriitti adda babaasu kan aadaa kan ammayyaa kan maalii yoo danda'e sirriitti adda babaasanii kan muuziqaa suuta jedhee muuziqaa shubbisiisu muuziqaa maal jedhanii adda baasuu danda'u akka tutti garuu kaataagoriin sun dhaabbataa ta'uu qaba kana malees namoonni irratti hirmaatan ogeeyyiin jajjabaachuu qabu. Adda biraamoo kan sila warri weedduuwwan amma weedduuwwan akkasumas illee kan namoota lama ta'anii weedduu weeddisan yookaan sirban suni dinqisaa fi kan nan dubbadha kan jiru kan dinqisaaf kan suuraa mataa isaallee hin jiru jechuudha. Egaa namoota nun amma ilaalledha kun weedduun baay'ee sirboonni baay'ee hafuu danda'u. Baay'ee jaallata. Kanaaf amma isa sin argine xiqqoo ulaagaan isaanii maalidha amma nuni maalidha gaafiin keenya baruu maaliif namoonni akka keenya baay'een gaafachaa jiraachuu nuun gaafanneerra namoonni adda biraa baay'eenis gaafachuu qabu gaafachaas jiru mooda maal boodas gaafa awwaardiin kun kennamu qeeqee irratti kaasuu danda'a namoonni baay'ee komachuu danda'a kanas sana garuu weellistoonni barana filatamanii wantoonni baay'ee filatamanii qaamni odaa awwaardii qopheessu kuni ibsa bal'aa kenne komii karaattiin kaasnee jechuudha. Okey sababa kana guunneef hafne si garanti amma callisteema nama 10tu filame as baasurra nun kan nun filanne kana ulaagaa kana filanne irra wadhani moor namansiisa si garanti garuu amma nun lafaa kaane qeequun barbaannu lafaa kaane maaf ulaagaa isaanii sababa hin beekne haala kanaanii osoo nu hubatanii dafanii odaa awwaardii kana irratti namoonni filaman
ulaagaan isaanii maali? Warri hafan immoo maalidha? Kan jedhu osoo nuuf ibsanii kan jedhudha jechuudha. Kana yaada mataa koo Kan dabaluu barbaadu inni tokko amma yeroo muuziqaa sirboota baay'een beeknu kan filataman keessaanis dhuunfaa kootiin hin beeku. Kun immoo maaliif ta'e yoo jettu yeroo baay'ee miidiyaan tokko filatee gadi lakkisa. Kanaaf ija uummataa keessa kan galu hamma ta'e qofa. Hundumaaf pilaatfoormii wal qixxeen kennan yeroo baay'ee argita yoo ta'e. Kana nama fakkeenyaaf Kuusurree kan jedhu mucaan kilippii isaa baay'ee bareeda namatti akkas jedhee ilaalle malee miidiyaa irratti hunduu sirbuma dabarsaa oolu garuu baay'inaan miidiyaan Oromoo kun garuu yeroo baay'ee namoota hundaaf miidiyaa kabareejii wal qixan qaban. Wal qixan qaban. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma filannoo biyya kanaa Achiin geessiin. Akkuma jechuun kun wanicha kan wal qixxaataa godhu maali? Kabareejiin kennameefit wal qixxee irratti kanatu kompiit godhaa. Isaan kana keessaa amma ta'e dhumarratti uummata filata waan ta'eef hirmaannaan uummataa karaa adda addaatiin amma namni hirmaannaan uummataa amma sababa ta'eef namoota isaan kennan kana keessaadha kan isaan filatan. Garuu dura sitti hirmaatanii jechuu kana. Ati dura kun komii keenyadha. Egaa kanumaan yoo dabarre wayyanti. Miidiyaanis yeroo hundayyuu hundumaaf wannoo qixxee kennuu qabu artistootaaf kabareejii qixxee yoo kennan dhumarratti qixxee guddisuudhaaf carraa qaba. Kanaafuu innis xinnoo ishee biyyaazini achi jiru jechuun ilaalcha wal qixaan ilaalanii uummanni immoo ija mataa isaatiin haa ilaalu. haa ilaalu. Okay. Kan itti aanu immoo tuqaan yookaan wanta nuun qabannee dhufne inni itti aanu maal ture? Wallan ture dhimma daawwannaa pirezidaantii Isaayyaas Afewerqii Itoophiyaatti godhanii ilaalletti. Xiqqoo isaan kofalchiisan ta'e. Nama kofalchiisu namni ollaa isayyuu wajjin mana waliin argu buna dhugeen hin jiru. Waggaa sadan keenya keessatti namni gisa fudhatu aadaa isaa daawwatee garuu pirezidaantii Isaayyaas si'ajja'aa ol oofishaal jechuun ofishaalii Itoophiyaa daawwateera. Daawwataniiru. Muummichi ministeeraa keenyas akkasumas si'a baay'ee daawwataniiru. Waliigalatti si'a 10 ol wal daawwachaa turan isaanii. Kana daawwatanii ani maallaa yaadachiise beekta yeroo dura mana baatu hojii argattu eebbifamte waan saayinaa bitatte maaloo saayinaa bitadhee kootu naalaale walii bilbilee achi takka turte distii bitatte wayyaa gaafa bitadhu jecha kun egaa malaatii kutaa qodaa geessite ani immoo kutaa dargaggoo geessite gaafa caammaa bitadhu gaafa kophee bitadhu yookaan hiriyaa koo fudhadhee dhaqa yoo ijoollee ta'an immoo hiriyaa koo wajjiniin inni beekamaa maatiin na fuudhee dhaqa sana booddee abbaan kophee sana na bitee kophee sana akka na arguuf ijaan lafa dhiitan kopheen bitadhee naanaa qotta inni ilaalu surree wayyaas akkasuma kana uffannee fa'aa bulla amma bari'ee hiriyoonni keenya uffata haaraan uffanne arganitti baay'ee maaliifan kuni rakkoon qabu gaafasii waan bareedaa tokko waan bareedaa. Haa ta'u akkasuma wanna argisiifatte amma yeroo baay'ee biyyoonni aangawoonni biyyoota bulchan kan biyya biraa daawwatan dhimma gurguddaa security ijoollee baay'ee galmaan ga'uuf kan isaan daawwatan. Deddeembiin isaanii immoo deddeembii salphaa miti. Kaatee akkuma naafsii kaanee deemnu miti baay'ee baasii baay'ee gaafata. Karaa cufsiisuu danda'a. Hojii dhiibbaa hojii dhuunfaa biyya bulchuu isaa irratti dhiibbaa qaba jechuun amma biyyi tokko yoo danda'ame biyyoota gurguddoo wajjinnu walitti dhufeenya dippiloomaasii qabaatu walitti dhufeenya biyyoota lamaan gidduu jiraata. Garuu kun asirratti kun dadhabni warra ollaa kanatti deddeebiin gaariidha wajjin buna dhugu amma fakkeenyaaf ilaama maal labeetta ammatti ija kana ija laalaa ija qulqullaadhaa yoo laalle maal rakkoo qabu amma buna danfisanii waamanii waan dhugdee asii waamtee dhugsiistee achi mootii waamuu diddee immoo kommattamta kaa. Kanaaf wanti kun hin dhaabatu. Himatti fufaa. Himatti fufaa rakkoon qabu walaa daawwatanii walaa daawwachiisanii garuu isa jettedha kun baay'ee humna waan baay'atedha. Daawwannaa amma fakkeenyaaf yeroo darbe kan dhufame iddoo tokkotti wal argu iddoo sana daawwatamaa hindhumaa hin deebi'ama ammas iddoo tokkotti wal argu iddoo sana daawwatamaa hindhumaa hin deebi'ama daawwannaa duwwaan taanee
kan jedhu natti uume beekama daawwannaa qofaa. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Eertiraan haala kamiin ikoonomii wajjin hojjechuu danda'u. Waa'een buufata doonii sana amma maal ta'e dhagahuun barbaadan amma akka dhuunfaa tokkotti. Isaanis Roomaa fi Daalii baay'een Itoophiyaa keessa jiruu fi ikoonomikaaliidhaan illee amma ammatti garuu daawwannaa duwwaan dhaga'aa jiranii egaa. Natti tola isa keessaa wanti barraa'ee gadi bahu waliigalteen mallatteeffamu oomtuu hin jedhu hin dhufu suura ka'u suura baay'ee ka'u. Facebook irratti gaafattase ida'uu 17 jira jalaanii. Kan akkasitti malee wanna seera qabatee miti. Garuu nuti kan kaasuu barbaannee fi waan nama bashannansiisu. Baay'ee wal daawwatanii baay'ee jaalala isaan gidduu jiru agarsiisu. Walitti dhufeenya isaan gidduu jiru. Walitti dhufeenyi isaanii amma baay'ee bal'aadha beektaa. Baay'ee machu kuni lama wal daawwachuun baay'isuun kuni bakka walitti dhufeenya isaanii agarsiisa. Baay'ee wal jaallatu kanaafuu isinis ollaa keessan daawwadhaa. Ollaa irraanfattanii yoo qabattanii jechuudha. Yoo dandeessan waggaa lamatti giza ja'a gaafattan hin qabu. Waggaa lamatti ja'a xiqqoodhaan. Abbi tokko ja'a gaafate abbi tokkos ja'a waan gaafatuuf 12. Al-10 murgaggaafadhaa jenna jechaadha. Kana kanuma xiqqooma hubattaniitu wanta kana sinumaan jechuudhaaf malee amma kanattis badaa wanta guddaa ta'e jechuudha. Sababni isaa yeroo baay'ee deddeebi'ee wal daawwatan sababa ta'eef yeroo jalqabaa ta'e rakkoo qabu. Lammaffaa sadaffaa. Naafuu dhimma ta'uun qabdu ja'a turuu booddee haa ta'u inni itti aanu maal ture? Inni itti aanu marsaalee hawaasaa irratti. Inni baay'ee. Marsaalee hawaasaa irratti baay'ee wanta kana maaltu deemaa jira? Spam message wanni jedhamu jira. Spam message or misinformation and disinformation gaddaa irratti haasofni sana irratti maaltu jira? Namni wanna kana akkas ta'eera jedhaniit ergaa kan biraa fi linkii ka'uu. Amma ana suura koof suura kee kaayanii hojii koof hojii kee osoo hin taane wanta adda biraa viidiyoo adda biraa suur-sagalee adda biraa wanta adda biraa wanta sana wajjin waliin ilaallan jala maxxansuuni gowwoomsuudha nama. Tokko hordoftoota kee gowwoomsita. Feesbuukii irratti namoota baay'ee si hordofatan ofuma mataa kee deebitee hordoftoota mataa kee gowwoomsita jechuudha. Bifa taphaa taanaanii rakkoon qabu hin deema garuu baay'ee teelaa wanti kuni walirkaa fuudhanii suura kan biraa godhu jalaan gaafate wanti waan waliin argani waan tokko waliin argani. So kuni sirrii miti. Namni adda biraa gaafa wanta ergaa qabu wanta YouTube irraa ergaa qabu akka namni adda biraa ilaaluuf yeroo affeertan isin mataasaa kunoo haasaadhaaf dhabee bira darbuu danda'a. Kanaafuu xiyyeeffannootti ilaaltanii wantoota akkati karaa seera qabeessa yoo ishee ergootan maal rakkoo qabamu. Isa irratti naasoo barbaada. Boostiin kan jedhamu jira sappoort namni akka daawwatuuf karuma sirriidhaan linkii isaanii keessee achiin namoota sirriitti kakaastee namni akka ilaaluuf gochuun hin danda'ama garuu akka qoosaa wayiitti eegalamee garuu implikeeshiniin isaa maali wanni akkanaa baay'achaa dhufa wanni akkanaa baramaa deema. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee ni jira wanni akkasii wanni akkanaa arguudhaaf dura laayik godhaa sheer godhaa maal godhaa kan jedhamu jira sobni akkasii sun immoo namoonni bebbeekamoon namoonni gaafatamummaa irraa eegamu namoonni wanni baay'ee qaban waan akkasii hojjechuu waan qaban natti fakkaanne kanan arge. Asitti wanti hin darbine tamnaalii faamoo ilaalteetta ta'e tamnaalii irra maaltu jira suura amma fakkeenyaaf fayyadu caalaatu jira suura caalaatu jira. Seenaan sun immoo caalaa miti. Tolosaas miti. Waan waliin agarra. Tamnaalii irra mataa isaallee wantoota isaan kaa'anii baay'ee nama gochuu danda'a. Misinformeeshinii namaa kennuu danda'a. Tamnaaliin sun kan inni agarsiisu kontentii viidiyoo keenyaadha kan inni agarsiisuu qabu malee waan adda biraa wanta isaa hojii waliin ilaallee miti. Kanaafuu warri tamnaalii gootanii viiyuu baay'ee argachuuf jettanii karuma sirrii godhaa. Maqaa sanas karuma sirrii godhan maqaa waa'ee miidiyaa godhatanan miidiyaa koo beektu laatennee mata duree isaa waa'ee miidiyaa koo beeksisuu barbaannee jalatti BBC CNN beektu laatennee barreessinee booda gaafa dhaqaniitu kan maal ta'anii. Kana beeksisuuf maal akka itti beekaa? Kanaafuu akkasuma. CNN BBC akkatti akkas godhan beektu laata jettee gaafa bantu miidiyaa koo. Miidiyaa koo yoo goote mustee wayii argata. Kana irratti wanni qeequu barbaadu sirbootas ta'ee
chaanalii YouTube irra jiran support gochuu kan barbaannu yoo jiraatan karaa sirriitiin karaa seera ta'een karaa namni nutti amanamaa isa booda jaallachaa akka deemuu fi borus nam dhageetti dhuma irratti hojjechaa jirta. Warra akkas gootanii sirrii miti. Komentii baasii lalaalaa turre miti baay'ee arrabsamanii jala. Eenyuun goomsitu faayidha jechuun yoo beeksisuu barbaadan kanuma sirrii beeksisa. Buust sooshaal miidiyaa buust gochuu barbaadan sirriitti itti qophaatii namoota beektaniin sappoorti godhaa karaa baay'ee qabaa isa fayyadamaa malee tokkoffaa kana irratti Lammaa Magarsaa wanta inni dubbate dubbachaa jira erga dubbachuu dhiisee waggaa 2 guute. Achi gaafa bantummaa eenyutu dubbata? Akka qoosatti ta'uu danda'a garuu implikeeshiniin isaa guddaa ta'uu danda'a maaliif tokkoffaa namoonni sun namoota waan biraas jedhanii amantummaan isaan irraa qabu digirii tokko gadi bu'eera. Digirii tokko aangoo 99 gadi bu'eera. Isa taa'utti 100 guuttadha. Kanaafuu sirreessa. Kanaaf waan akkas akkasiiti waan akkasirratti of eeggannoo naa godhamu jenna. Kanumaan xumurramti. Kanumaan xumurraa torban dhufutti sagantaa biraatiin dhimma biraatiin amma wal arginutti. Nagaan nu tura. Subscribe, like, share gochuun waan dagatiin ala. Ta'uu baannaan immoo maal goona raajii CNN jenneet jalatti viidiyoo keenya kaawwan. Adda biraan wanta irraanfatamuu hin qabne FIB irratti sagantaa baay'ee bareedaa qabannee dhufaa jirra. Sanbata guddaa yookaan dilbatadha kan inni darbuu jalqabu sa'aatii 10 irrattidha. Egaa waa'ee sagantaa sanaa kanaas sanas hin jennu sagantaa sana eegaatii daawwadhaatii. Yaada keessan immoo akka nuuf keessanidha kan nuti hin jechuun waan sagantaan kun sagantaa baay'ee bareeda an baay'ee jaalladheera. Atis baay'ee jaallatteetta. Isaan immoo akka jaallatanii. Inni kan jechuu barbaadu sagantaa ishoo kana FIB irratti ilaalaa yoo FIB irratti immoo isin darbe YouTube chaanaalidhuma kana irratti argattu. Maqaan isaa Ishoo jedhama. Ishoo inni torbanitti al tokko erga FIB dabarsee booddee immoo isa FIB jala sin darbe immoo karaa YouTube chaanaalii miidiyaa koo argattu jechuudha. Egaa kanuma jennee Ishoo garuu egaa sirriitti bareedaa sabatiif sagantichi.